amma 5 jechuudha miseensa A kanaati. Maaliif jennaan 5 as keessa jirti jechuudha. Saniifuu akkam jettanii barreessitan jechuudha. Will be 5 is elements of A tani barreessitan jechuudha. 5 is the elements of A jechuudhaaf tana barreessitanii jechuudha. Booda no taasisan elementii isiiti waan taateef jechuudha. Akkasii gootanii irra jedhooftan asitti iddoo na rakkisaa waan jettuuf barreessuun naa mijoone saniifuu itti barreessan jechuudha. Akkuma yaaddi isaa hubattaniif na hubattan jee yaada. Yoo miseensa hin taane immoo tana barreessitan moo tana irra gadhoostanii jechuudha. Na hubattan jee yaada. 8 amma miseensa eeti as keessa ni jirti hin jirtu. 8 ni jirti. Is there any 80 in that element of sets? There is no, isn't it? It is not elements of a set A, isn't it? Akkasimi. Saniifuu kana barreessan jechuudha. Akkanatti sii gootanii akkanatti godhatan not elements of A jettanii. 0 no. 0 is also not elements of the set A dha jechuudha. Akkana gootanii irra gadhooftan jechuudha. Achitti bakka blank space nitti jechuudha. Dino 4 is dash A dha. 4 is elements of A dha. Saniifuu kana barreessitanii jechuudha asitti. Element of A waan ta'eef no as keessa akkuma jiru jechuudha 4 4 jechuudha. 7 7 is not elements of the set A dha jechuudha. Saniifuu kana barreessitanii jechuudha. Akkanatti irra gadhooftanii jechuudha. Okay, that is enough. Description set description 1.1.111 kennuun jechuudha. Okay, description tana haalalloo jechuudha. Waa'ee seetii waan ta'e seetii jechuun maal jechuudha? Description isaa karaa meeqaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kaja'u halaallu ta'a seetii karaa meeqaan ibsuu dandeenya? Set can be described in the following way. Karaalee asii gadi kanaan ibsuu dandeenya. Karaalee kan faadha. Start with verbal method or statement form kennu jechuudha. Karaa barreeffamaatiin jechuudha. Bifa barreeffamaatiin tokkoon kan ibsinu ta'a jechuudha. We call it verbal method or statements. Statement form jennuun kana jechuudha. Karaan tokko kana jechuudha. Karaan inni lammaffaa immoo complete listing method or rooster method kennuun jechuudha. Rooster method and or completing listing method kennuun jechuudha. Barreessinee kan xumuru jechuudha. List goonee yookaan tarreessinee kan xumuru jechuudha. Complete jechuun akkuma beektan xumuru jechuudha. Okay, start with the example verbal method or statement form kennuun jechuudha. Statement form or verbal method kennuun kun in this method karaa kana keessatti jechuudha. Verbal method kennuun the well-defined description of elements of the set is in English statement form or in words. Wanto elementoonni seetii keessa jiran san jechuudha. Kakileer yookaan ifa ta'an san jechuudha. Maaliin barreessinaa jechoota Ingiliffaatiin barreessina jira. In English statement form jechuudha. Himaa Ingiliffaadhaan jechuudha. Kan barreessinu ta'a jechuudha. Jechoota isaatiin jechuudha. Kan barreessinu ta'a. Example 1. Okay, example 1. Set of all even natural number less than 1, 0 or 10 kennuun jechuudha. Set of all even natural numbers less than 10. Natural number yoo ta'e even lakkoofsa guutuu jechuudha. Kan natural number ta'e kaa kudhanii gadi 10 is excluded or not included jechuudha. 10 hin hammatamtu jechuudha. Asirri 10 kun kudhan kun hin hammatamtu jechuudha. Kanaafuu eenyu even kaa ta'e eenyu faadha? Set of even number. Let me start with it is set even kan inni kanarraa yaa fudhannu kuna even ka jirurraa jechuudha. Jechuu kooti dha. Let me make it clearable. Equal to bantanii jechuudha akkasitti sambooda jechuudha. Even ka jirurraa qubee fudhannee jechuudha.
seetii bakka buusuudhaaf wal qixxee taa'enne birasii guddoo sana bannee jechuudha biraakeetii ammattuu jechuudha. 2 is even, 4 is even, and also 6 is even, also 8 is even. The left one is nothing else. This is all even number, even natural number less than 10 or 10 jechuudha. Injifannaa jechuun booda. Kanaafuu 2, 4, 6, 8 is even number. Natural numbers less than 10 warra ta'ee jechuudha. Warra 10 gadi ka even numberii natural numberii ta'ee jechuudha. Kana tarreessinee jira. Kun karaa maaliitiin? Karaa kamiin tarreessinee jechuudha. Karaa complete listing method kennuun jechuudha. Yookaan roster method kennuun kanaan tarreessinee jechuudha. Ammoo karaa verbal method or statement forming ka ta'u maali? Set of all even natural number is less than 10 is that is what is bidhaa jechuudha. What we call it is the verbal method or statement method kennuun jechuudha. Let me solve proof. B irratti maal jedha? The set of whole numbers greater than 1 and less than 10 ja. Whole number qatee greater than 1 less than 20 qatee jechuudha. Lakkoofsa isa jechuudha. Meeqa jiddu jiru lakkoofsa whole number ta'e takkaa fi 20 jiddu jiru jechuudha. 2, 3, 4, 5 itti fufee hanga meeqatti jechuudha hanga 19 jechuudha hanga 19tti kan itti fufu ta'a jechuudha. Because less than 21 20 is not included, that is it is excluded, and the other one is excluded, not included. One is nammatamu akkasumatti illee 20 leen 20 yookaan 20 kennuun kun illee hin hammatamu jechuudha. Seerii sana keessa maali jennaan less than 20 waan jee greater than 1 ta'eef jechuudha. Takkaa fi 20 hin hammataman jechuudha. Seetii keenya kana keessatti jechuudha. Kan akkana hawwattanii barbaada. Silaa 20 fi takka hammatamu yoo maal ta'e greater than or equal to 1 up to less than or equal to 20 silaa jee ni hammatama ture. Saniifuu amma wayya akkas ta'e saniifuu hin hammatamu jechuudha. 20 fi takka hin hammatamanii jechuudha seetii kana keessatti. Barattoota hawwattan jeeyyaata. Let's move on. Haatti fufnume. Karaa lammaffaadha. Complete listing method or roster method kan inni jechuudha. Maloota kana jechuudha. Complete listing wantoota nu gaafatame san complete goone jechuudha. List tarreessinee kan xumurru jechuudha. Okay. In this method mala kana keessatti jechuudha. Mala ammaan tara complete listing method kennuun kanaan jaa. All elements of a set are completely listed jaa. Sirrumatti guututti barreeffamee kan xumuramu ta'a jechuudha. Where elements are separated by commas and are enclosed within breath. Breath tanaan cufama jechuudha. Elementoonni sun maal naddabaa? Koomaadhaan naddabaa. Koomaa ni beektanii koomaa bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan koomaa tanaan jechuudha. Koomaa asirratti inni guddate gaa'ii xiqqeessitanii hunoo bifa kana fakkaatu jechuudha. Koomaa asii tan agartuumi. Bifa kanaan addaan babaasan jechuudha. Elementoota san hunoo akkuma asirratti agartan jechuudha. Koomaan isaan kana jechuudha. Hunoo kaniinan jala barreessaa jiru kana jechuudha. Hunoo 4 fi 6 jidduu 2 fi 4 jidduu kan jiru kanaan koomaa inni yaamna jechuudha. This is not new or not unfamiliar with you. Man, you know it well. I guess guys. Ni beektan jeeyyaadhaa kun haariyaa miti jeeyyaadha jechuudha barattoota keenya. Okay, example 2 kanarratti waa'ee maaliiti? The set of all even positive integers less than 7 is described in listing method as this is this. No, even positive integer. Even positive integer less than 7 ka torbaa gadi. Even number inni barattoota. Integer positive qate even number warra positive ta'e jechuudha. Miseensa integer ta'e warra positive ta'e akkasumatti illee even warra ta'e lakkoofsa guutuu positive warra ta'e warra integer keessaa jechuudha. As you can see on here 2, 4 and 6 is the even number less than 7 positive integer keessatti jechuudha. Bifa kanaan list goonee tarreessuu dandeenya jechuudha.
Okay. B. The set of all vowels in English alphabet is described in listing method as this is. Aku mau dan A, E, I, O, U. Aku mau I, O, U. Aku mau kanaan barreeffamee jira jechuudha. Elementoonni kamiin adda baafama? Koomaadhaan eegas boodoo maaliin keessa kaa'ama jechuudha. Birasii kana keessa kaa'ama jechuudha. Birasii as you can see on here, this is for simplicity. Bifa salphaadhaan jechuudha kan hubachuu dandeessan jechuudha barattoota. Notes siin kitaabni keessa nootii barreeffadhaa yaa. Karaan inni sadaffaadha. Partial listing method. Partial jechuun akkuma jecha yookaan vocabulary isaa partial yookaan inni xiqqisho LLB jechuudha. Waa xiqquma jechuudha. Elementoota nu gaafatan san sirrii guutuun tarreessuu osoo hin ta'iin hanguma tokko irraa tarreessina jechuudha barattoota. Na hubattan jeeyyaadha barattoota. Wantoota partialian keessatti amma kan fayyadan maaliif jechuudha warra kontineesitan warra infinite warra ta'e jechuudha warra itti fufiinsa qaban fakkeenyaaf amma write the set of all natural numbers laa jee setii natural number hundi barreessuu jee is it impossible or possible to us waan hin dandamne this is surely impossible waan hin dandamne jechuudha. Lakkoofsa natural number hunda barreessu yookaan listing completing roster mirror yookaan complete listing mirror kennu saniin kan hin danda'amne jechuudha barattoota keenya. Kanaafuu partial listing method nu barbaachisa jechuudha. Hanguma tokko irraa barreessinee itti fufuusaa itti agarsiifnu kun karaa method yookaan mala addaati jechuudha. Isa mala sadaffaa kana jechuudha. Partial listing method it is very important to us. Listing incomplete or infinite elements of a set is comparable to us jechuudha. Qabatamaati jechuudha. Saniifuu this is what impossible make it to us possible. What would be impossible make it to us possible. No what what would be impossible made to us possibly akka ta'e godhee jechuudha. Waan silaa impossibility tokko akka possible ta'u godhee jechuudha. Partial listing methodiin kun jechuudha. Waan hin taane tokko akka nuuf ta'u godhee jechuudha. Karaa easy yookaan akkatti wayii fayyadamee jechuudha. Okay barattoota. Let's read under it. Okay. We use this method method yookaan mala kana fayyadamu. If listing all elements of set is difficult or impossible. Gaafa elementoonni seetii sanii tarreessuudhaaf ulfaataa ta'e jechuudha. Ciphaa waan hin danda'amne tokko jee. But the element can be indicated clearly by listing a few of them that fully describe the set. Xiqqishuma raafilee jechuudha. Xiqqishuma gaafa tuttuunee barreessinu inni nu agarsiisaa jira. Elementoonni san itti fufiinsa isaa san agarsiisuudhaaf clearly a few jaawuna akkuma agarsiisan a few of them xiqqishuma barreessine san booda full describe set nu ibsaa jechuudha barattoota. Na hubattan jeeyyaadha. Okay. Mee haa barreessinu gabaabsineetuma salphumatti jechuudha kitaabni keessanuu nuu fakkeenya isinii qayyee jira. Use partial listing method to describe the following set. Partial listing method kana fayyadamtee kan armaan gadii kana tarreessi jira. Set of natural number less than 100 gaafin tun I guess wanni keessa barreeffamee turte jechuudha. Activity keessatti element A1 size keessatti I guess I don't know akkasana fagaate. Set of natural number is started from 1 2 and dot up to 99 jechuudha. Dot kayatee dot tokko akka goone of nakon asitu itti fufiinsi asitu ni jira waan jiru san agarsiisaa yoo. No akkuma asirratti agartan jechuudha barattoota keenya. Akkuma asirratti isin mul'atu. Look at here. 100 1 2 2 je akkatti 1 2 3 dot 99 je dhaabbata jechuudha. Less than 101 je greater than less than irra xiqqaa dhibba takkaa waan ta'eef jechuudha. Barattoota keenya. Pardon me. Okay, let's move on. Bifa kanaan barreeffamee jechuudha. Partialiin kanaan nu salphise jechuudha. Wanta silaa ulfaata ta'e san nuuf salphise jechuudha.
Okay, we can express A is partial listing method as A equal to this break. Okay, 3 dots after the element 3 dootiin sadeen tun tuqa tuqaan tun sadeen tun ta lakkoofsa sadii boodaa kun indicate maal agarsiisa yaa elementiin in the set continue in that manner up yaa manner up akkuma itti dhufe saniin itti fufuu isaa nu agarsiifti yaa and to including the last element 99 katee jechuun include keessa qabattee jechuun san booda barattoota wal hubannee jeeyaa sadeen tuqaan lakkoofsa sadii kanatti aantu tun jira kan agarsiisu dootiin san elementii san keessatti elementiin seetii sanii akka kontiinuu ta'e jechuudha. Zaata maanaadhaaf akkuma yaalaa dhufe kanatti bifuma kana ol qabatee jechuu isaati. Bifuma takka lama sadii yoo ol deemu san ol qabatee jechuudha. And include maaliif keessa qabate jechuudha. Akkasumas illee the last element illee if keessatti hammatee jechuudha. Elementii isa dhumaa jechuudha. 99 kan keessatti hammatee jechuudha. Okay, barattoota keenya naming set of all number by W bakka buufnee jechuudha. Y kanaan jechuudha. We can describe it as this whole number is set from 0 1 to 0 raga fakanu whole number lakosi hunda 0 ra barattoota keenya this is not I'm familiar with though is familiar with you man guys that's you know it well celebrate and yada I guess family miti yaadu kai ibitan one day familiar or unfamiliar with you know wanto kun wanati beekta ka wanati beekne jechuudha karaa biraatini is karaa kanaan akkana hubattaniin barbaada mana raappi gaafa jedhamu asitti maaliif keessatti hammachuu isaati zaat mana raappi bifuma dhufe kanaan jechuu isaati bifa asuma as keessa jiru kana hunda fakkeenya akka lama fayyee akkuma deeme kanatti bifuma kanaan deemaa jechuu isaati zaat mana raaptu na hubattan jee yaada barattoota kooti. Okay, uno akuma agartan whole number first from 0 ra kaya jechuudha 0 1 2 3 je dot je itti fufuusaa agarsiisa uno barattoota keenya bifa kanaan barreeffame jechuudha partial listing method or often method kennuun jechuudha mangama Wamegalalle verbal method is number 1 irratti jechuudha. Roman number 1 irratti verbal method lalle jira. By the way, barattoota kana ni beektan jee yaada garuu maali seete warroota hin beekne bis fagala yookaan clearly warri beekus warri xiqqoo hanga tokko jechuudha. Confusion goote adda baafatan jee yaada garuu pardon me warri beeku please be patient obsa qabaadha. Lakkoofsa Roman number kennuun kana no. Let's back on start one. Roman number kana jechuudha. I tapakkaatan tana Roman number 1 dha jechuudha. 1 jechuudha. I intuni I lama gisee godhu lakkoofsa Roman number and Arabian number jedhame Hindu Arabian warra jennuun jechuudha. Start from 0 1 2 dot yes 3 4 5 6 7 up to 9 jira. Lakkoofsa Hindu Arabaatii fi lakkoofsa Romaan jee lakkoofsa Hindu Arabaa meeqa hanga meeqaa ta'uu isiniin jaani barattoota ni beektan kana warroota beekee konfiis garuu takkaa'u dagachuuf isin dagachuu jidduu jirtan ifa yookaan clear isinii taa'eeti barattoota keenya warroota hin beekne ni hubattan jeen abdadha asirraa jechuudha lakkoofsa Hindu Arabaa kennuun 0 irraa hanga 9 jechuudha lakkoofsa Hindu Arabaa jechuun kennuun kun isaanuma kanarraa tolfamanii jechuudha tileenaas bileenaas mileenaas asumarraa tolfamaa jechuudha barattoota. Isirraa 0 hanga 9 asirraa tolfama lakkoofsi kun lakkoofsi any number lakkoofsa fadhii jechuudha asirraa tolfama kana lakkoofsa Hindu Arabaa jennaan lakkoofsa Roomaan warreen nun immoo waaniin ayi tana jechuudha ayi fakkaatti kunoo akka qubee warra Ingiliffaa kanaan jechuudha qubee Ingiliffaan fayyadamu kanaan jechuudha ayi kana fakkaatti ayi ii tana jechuudha ii fakkaatti barattoota let me make it clear. Ayin tun takka jechuudha lakkoofsa tokko bakka buuti lakkoofsa tokko barattoota ammoo
yoo lama godhuu feene wanni seera isaanii kanaan lama godhuu barbaanne aayii tana hogguu lama goonaa jechuudha. Yoo sadi godhuu barbaanne aayii tana sadi goonaa jechuudha. Hogguu afur yoo godhuu barbaanne garuu aayii tana hogguu afur hin goonu seera isii keessatti. Barattoota hogguu afur yoo godhuu barbaanne maal goonaa shanii jira. Shaniin san vaadha. Vaa jechuun shan jechuudha. Vaan kun akka vaa fakkaatu kun shanii jechuudha. Lakkoofsa shan bakka buuti. Saniifuu afur godhuudhaaf yoo aayii tana gama kanaan itti idaane jechuudha. Gama duraa kanaan jechuudha. Aayii gama duraa kanaan gaafa goone shan hir'isuu takkaa jechuudha. Afurii afur bakka buuti jechuudha kana. Barattoota isiniif gala jira jee yaada. Viin tun shaniin. Vii tana gama duraa gama kanaan yoo aayii itti idaane aayii goone jechuudha. Aayii jennee vii yoo jenne foor jechuu keenya afur jechuu keenya. Maaliif kana goone aayii kana hogguu afur godhuu hin dandeenyu. Akka aayii lama, aayii sadii, aayii afur godhuu hin dandeenyu. Seera isii keessatti. Aayii hanga meeqaa godhuu qofa dandeenya? Hanga sadii qofa jechuudha. Aayii qofa godhuu dandeenya malee hogguu afur godhuu hin dandeenyu jechuudha. Barattoota na hubatan yaada. Kana ni beektan jeete garuu yeroo barreessuu kootiif I'm so sorry warra hin beekne ni hubatan jeen abdadda. Warri hubatee isin jalaa baduudhaaf moggaara jirus addaan baafatan jee waan yaaduu fi barattoota kooti dhiifama kanaa gootaniin isin gaafadha jechuudha. Warra nama uffattanis akkasumatti V meeqannee V shanii xaan ammoo akka xaa fakkaatu kun teeni kudhanii barattoota kudhanii kun. Diidama gaafa barbaannu xaa hogguu lama goonaa. Diidami takka gaafa goonu xaa hogguu lama gooneetiin aayii san gama duraatiin goona jechuudha barattoota. Okay gaafa shantamni L dha. L'n tun shantama bakka buuti. Dhibbi hoo C dha. Dhibbi walqixa ta'a. C walqixa ta'a waan handiranii jechuudha. Dhibbi C dha. Kumni hoo M dha jechuudha. Ganaa kaafi asirraa ijaarama jechuudha barattoota. Asirraa ijaarama. IV X L C M. Bifa kanaan qabachuu dandeessan barattoota kootii sanaafuu hin mufatina jechuudha barattoota. Warri natti mufatteessa mufattaneessa akka naaf dhiifama naaf gootanis hin gaafadha. Okay, complete listing method ilaallee jira. Verbal method warra jechaan sun warra complete goone warra list goone guutuu isaa xumurru akkasumas isa sadaffaratti partially warra xiqqishuma tuttu inurraa jechuudha. Ifumaaf nu agarsiisa wanti san akkas ta'u akkana kun kadhaabbata akkana kajee haaddan nu baasu jechuudha. Partial listing method nu barbaachisee ture jechuudha. Yeroo reefuun tanatti list goone turre isaa hundaa'u fakkeenyota isaaniitti laallee ture. Let us do exercise 1.2 yaallu dalaguudhaaf jechuudha. Describe each of the following states using a verbal method. Verbal method fayyadamuudhaan kanneen armaan gadii kana wanni godhee tarreessi jee verbal method jechuudha. Amma kun akkanuma gisee ilaaltan jechuudha barattoota keenya. Kun bifuma kana akkanuma gisee ilaaltan jechuudha. Natural number dha jechuudha. Natural number positive waan ta'eef jechuudha. Amma jechuudha kun akkanuma gisee ilaaltan jechuudha. Really jechuudha akkuma ilaaltan maal isin fakkaata jechuudha. Kun positive hin katee jechuudha. Positive hin ta'e saniifuu natural number ta'uu danda'a. Akkasumas illee whole number ta'uu danda'a. Kanaafuu hoggaa barreessan jechuudha. The set of all natural number jettaniin. The set of all natural number more than 4 and less than 10 jettanii barreessan. Okay, the set of all whole number jechuudha. Lakkoofsa hundaa jechuudha. More than 4 less than and less than 10 jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Gisee verbal listing method no barreessinu. Verbal method kana no statement form no barreessinu bifa saniin barreessuu dandeenya jechuudha barattoota keenya. Okay, let's move on. B maal jaa 2 3 5 7 1 1 11 jechuudha. 40 ja. Kun ammoo hoggaa akkanuma ilaaltanuu maal jechuudha. Prime number dha jechuudha. Prime number starts from where? Prime number eessarraa eegala? Prime number lamarraa eegala. Akkamitti lamarraa eegala yoo ta'an barattoota kana ni beektan jechuudha garuu akkamitti lamarraa eegala? Prime number jechuun maal jechuudha dura itti fufuu takkaaf zeeroon seera herreegaa keessatti jechuudha. Not prime and also not composite number jechuudha. Barattoota na hubatan jechuudha. Zero fi takka jechuudha. Not prime number and also not composite number jechuudha. Prime number jechuun lakkoofsota
lakkoofsa takkaa fi mataa isaatiif hiramu jechuudha. Lakkoofsa habba tokkoof jechuudha. Lakkoofsa habba takka gisee jennu takkitti tanaaf baana. Tanaa fi mataa isaatiif ifuma isaatiif hiramu. Akkasiisaniin prime number jennaan. Saniifuu kana hoggaa verbal yookaan statement formiin hoggaa barreessinu maal jennee barreessina jechuudha. Prime number less than or equal to 13 jennee barreessina jechuudha. Prime number, the set of prime number less than or equal to 13 jennee barreessina jechuudha. Bifa saniin barreessuu dandeenya jechuudha barattoota keenya. Okay, let's move on. Jump on C. G'dhaan bakka buuse ol qixa ta'a 89 10 jechaa deema. Doot jechaatti fufaa deema jechuudha. Akkanaa kana akkamatti clearly hoggaa ifaa hoggaa isin wanni isin hubattan jee yaadu maali? Asirra ilaaltan lakkoofsa kana ilaaltan lakkoofsi kun 8 jeekee 8 9 10 jechaa doot sadeen tun maal itti fufuu isaa agarsiifti. Kanaafuu lakkoofsi asii olii hin jiru natural number inni jira ji as keessa jechuudha. Natural number positive hin jira waan ta'eef whole number hin jira ji barattoota keenya. Akkasumatti illee integer number ta'uu ni danda'a gama positive hin jechuudha. Gama positivitiin jechuudha. Positive number greater than set of positive integer greater than 7 jechuu dandeessan. Or the set of whole number greater than 7. The set of natural number greater than 7 jettanii barreessuu dandeessan barattoota keenya. Kana na hubattan jee yaada. Okay, let's move on. On D. Set in kun je maal jechuudha? Set equal to jette 1 3 5 je 99 bakka bu'ee deemee jechuudha. 1 3 5 jecha doot jechaa deemee jechuudha. Garuu barreeffama kaniin amma afaaniin dubbachaa jiru kanarraa barreeffatan jee yaade barattoota keenya. Asirratti isin hin barreessine dubbachaatiin jira garuu neelaa barreeffatan jee waan yaadeef. Kana akka isin naa hubattaniin isiniif yoo kana isin confuse isin haasa'u kun isin confuse kataatan yoo kaa isin ifa gala hin taane comment keessatti jalaan jechuudha. Na hubachiisuu dandeessan jechuudha. I will be write for you in the description guys. Description keessatti kan isin barreessu ta'a jechuudha. Yoo ka isin rakkisu ta'e please just inform me na beeksisaa qofa malee. Let's move on. Amma diingu maalirraa clear wanni ifni galli isa kana maali barattoota keenya hoggaa akkuma ilaaltan jechuudha. Hoggaanaan nama gaafii tana dalagu jechuudha. Isin waan hubachaa dhufne kanarraa jechuudha. Viidiyoo stop gootaniitiin jechuudha. Pause gootanii ifii dalaguudhaaf yaaluu qabdan barattoota. Because practice make perfect akkuma jedhan jechuudha. Practice godhuun gaarii yookaan bifa ajaa'iba tola gaarii adda ta'e tokko nama gooti waan ta'eef always practice make perfect jedha. Warroonni adiinii kan akkasiin hawwattanii barbaada barattoota. Amma tanarratti jechuudha seetii kanaa jechuudha 135.99 jedha. Kanarraa ammoo wanni ifni galli tokko maali? Ifni galli tokko isiniif jechuudha. Lakkoofsi akka tarrate kun amma just maali jechuudha. Odd numberidha jechuudha. Akkamatti lukkoo kana ilaaltan jechuudha. Odd numberii akka ta'e akkama ilaaltanii murteessuu ni dandeessan jechuudha barattoota keenya. Amma hoggaa barreeffamaan keessan ammoo hoggaa list hoggaa barreessan jechuudha. Akkam jettanii barreessanii odd number less than or equal to 99 jettanii barreessuu ni dandeessan. Garuu immoo less than or equal to kana barattoota keenya ni beektan jee yaada. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhee waan jiruuf jecha asirratti yeroo ajjeessuun nama barbaachisuu jechuurraa kan ka'eefin dagadhe malee less than or equal to hoggaa jennu 99 achi keessatti include jechuudha. Exclude miti. Include jechuun ni hammatama jechuudha 99 less than or equal to hoggaa jennu. Barattoota keenya na hawwattan jee yaada. Prime number odd number less than or equal to 99 yoo innees ni dandeenya. Karaa biraatiin ammoo prime number odd number less than 100 yoo ittanii barreessitanii ni dandeessan.
odd number less than 100 akkuma beekamu wanni ifni gallee clearly ifni wanni isinii ta'u odd number 100 if keessaan qabu waan ta'eef kun akkanumatti justidha jechuudha ifa waan ta'u itu akkanumatti clear jechuudha ifa waan ta'eef kana karaa saniin akka hawwattanii hin barbaada tijar gaayidii irra kan laaltan yoo ta'es bifuma kana kan ta'uu ta'a jechuudha. Let's see. No gaafii jalqaba irratti jechuudha. Set of natural number or whole number between 4 and 10 jettanii jalqaba barreessan yookaan immoo set of natural number greater than 4 and less than 10 jechuu dandeessan jechuudha. Barattoota na hubatan jechaadha. Takka immoo set of natural number between 4 and 10 jechuu dandeessan. Garuu between hoggaa jiru kana 4 kunii fi 10 kun hin hammatamu barattoota keenya. Isaan kun hin fudhatan jechuudha. Seetii keessatti. Seetiin keenya 5 6 7 jee akkasitti deemee up to 9 deemee jechuudha. Akka reefuu kitaaba barataa keessanirra akka ilaalletti jechuudha. Wanti jargaa irratti bifa kanaan barreeffamee jechuudha deebisan isaa. Akka akkasiin na hawwattanii barbaada. Between hoggaa jiru 4 kun hin hammatu. Takka immoo akkam jettanii barreessuu dandeessanii the set of natural number more than greater than takka more than jechuu dandeessan. Greater than or more than is equal. Greater than 4 and less than jettanii jechuudha. And less than 10 jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Na hubattan jechaadha barattoota keenya. Emmiidhaan gaafa bakka buufnu immoo baarratti the set of prime number less than 1 4 or 40 jechuu dandeessan. Ammoo karaa biraatiin the set of prime number less than or equal to 30 jechuu dandeessan. Less than or equal to 30 kudha sadii jechuu akka barreessuu dandeessan. Yookaan immoo less than 40 jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Less than or equal to gaafa jennu kudha sadii ni hammatamte jechuudha. Asirratti immoo less than 1 4 jee. Saniifuu akkuma kiriilli garuu prime numberiin 1 4 yookaan 14 kan inni kun prime numberii waan hin ta'iniif akkuma kudha sadii irratti dhaabbatu beekamaadha jechuudha ifa gala isiniif. Kana jeen yaada barattoota keenya. Let's move on C. C irratti amma jaa Jesus set of natural number greater than 7 jaa. Natural numberii ka greater than 7 ta'e. Natural numberii. Whole numberii yoo ta'e bakka tan. Whole number bakka tan jechuudha. Whole number greater than 7 yoo ta'e dandeessan. Or integer number greater than 7 yoo ta'e dandeessan. Garuu 7 tun included miti jechuudha. 7 is excluded. That 7 is doesn't include jechuudha. Kanaafuu 7 yookaan 7 hin hammatamtu jechuudha. Kan akka akkasiin na hawwattan barattoota kaaniin isinii barbaada jechuudha. Akka akkasiin na hawwattaniin barbaada jechuudha barattoota kooti. The set of integers greater than 7 gaafa jiru 7 tun 7 tun hin hammatamtu jechuudha. Seetii san keessatti greater than or equal to waan jiru kana please barattoota adda adda baafattan isinii barbaada jechuudha. It's very important guys. It's really good to know. Beekuun haalaan barbaachisaadha jechuudha. Irratti immoo is the set of odd natural number less than let me swap off less than 100 jaa. Kunis kan tarreeffame akkuma reefa godhe odd numberiin 100 if keessaan qabu. Saniifuu beekamaadha 99 dhaabbata jechuudha. Takka immoo set of odd natural number less than or equal to 99 yoo ta'e dandeessan. 99 irra waan dhaabbatu jechuudha. 99 irra waan dhaabbatuuf less than or equal to 99 yoo ta'e dandeessanii. Less than 100 yoo ta'e dandeessanii. This is your choice jechuudha. Filannoo keessan jechuudha kuni. Okay, let's move on. Question number 2. No, akkuma mul'atu describe each of the following sets using complete and partial listing method. Wanni tokko si dandeessu jechuudha. If it's possible yoo danda'amaa ta'e yoo kasi dandeessu ta'e yoo ka dandeessan ta'e jechuudha. Complete fi ka guutuu isaatii fi yookaan partial hanga tokko qofa irraa godhuu dandeessanii jechuudha. Hanga tokko irraa tarreessu yookaan guutuu isaa complete godhuu dandeessan. If it is possible yoo danda'ama ta'e yoo hin danda'amne immoo impossible jettanii kaa'uu dandeessan jechuudha barattoota. The state of prime factor of 36 prime factor of 36 kana gisee barreessitan jechuudha barattoota keenya.
akkuma reefuun tana olitti dubbachuudhaaf yaalaa yookaan kaasuudhaaf yaalaa turre prime kana beekuudhaaf prime nambarii beekuu qabdan barattoota. Prime nambarii beekuu qabdan jechuu kana beekuudhaaf. Kana beekuudhaaf prime nambarii beekuun isin barbaachisaa jechuudha. Prime nambarii akkamitti beekuu dandeenya jechuu dandeessan. Prime nambarii akkuma reefuu kaafne jechuudha. Start from tuurraa kaa'inne. Tuurraa takkaa fi mataa isaa qofaaf fayyadaman. Siriinis akkasuma prime nambarii barattoota. Faayifiinis akkasuma prime nambarii takkaa fi mataa isiitiif ni hiramte waan ta'eef. Akkasumatti illee sabiniinis prime nambarii bifa kanaan deemtan. Garuu immoo ka 36 faaktarii 36 ka ta'e eenyuu isiniin jedhe. Faaktarii 36 baasuu qabdan dura. Factory you have to find the factor of 60 first to do this question jechuudha. Kana godhu dura factory si baasuu dandeessan jechuudha. 30 factory 36. Fakkeenyaaf lamaaf meeqa 36 lamaaf. 36 lamaaf 3 lamaaf meeqa takka. Takka afami. Takkitti san gaafa as keenyu jechuudha. Meeqa 16 ta'u 16 yeroo lama 8 jechuudha. Akkasumatti illee kunoo lamaan hirama. Een hirama. Lamaaf meeqa kun 9. Okay, kun lamaan hirama. 9 gana lamaan hiramu. Lamaaf hiramu. Kanaafuu 3 gootan. 9 meeqa 3. Kanaafuu faaktoriin isaa kana jechuudha. Lamaa fi 3 jechuudha. 2 square times 3 square meeqa? Meeqa taati? 36 taati jechuudha. Kanas hojiidhaan arguu qabdan. 2 square jechuun maal jechuudha? 4 jechuudha. 4 jechuudha. Lammiisa pro. Foorimi lama baay'isu lamaa jechuudha. 2 square jechuun 2 square jechuun lama baay'isu lamaati jechuudha. Lama baay'isu lamaa hojjetan ta'a afurii 3 baay'isu 3 meeqa? 3 baay'isu 3 9. 9 baay'isu afurii meeqa? 36 jechuudha. Kanaan baafuu dandeenya. Kanaafuu prime nambarii faaktoriin 36 eenyu? Eenyuuf eenyu? Prime nambariin eenyu fa'aa jenne? Dhaamseen ture. Let me write it again. Prime number kan jennuun maali? Eenyu fa'aadha? Start from 2, 3, 5, 7 jecha dot jecha itti fufaa jechuun. As keessa amma faaktarii prime nambarii kan ta'e eenyu? Lama takka 3. Lamaa fi 3 prime nambarii faaktarii 36 jechuudha. Kanaafuu lamaa fi 3 tanii barreessuu dandeessan barattoota keenya. Okay, let's jump on this question. Barreessee jechuudha. And this was pro get rid of this. Okay, B maal jedha? The set of natural number less than 100 and divisible by 5 jedha. Ha natural number ta'e ha dhibbaa gadi jechuudha. Ha shaniif hiramu. 5 irraa kaatan 10 15 20 jecha deemtan gaa barattoota dot jee hanga meeqatti hiramuu danda'a jechuudha. The last one that is divisible by 3 kan jechuudha. Ka shaniif hiramu jechuudha. Meeqa? The last in 95 jechuudha. Ha dhibba takkaa gadi divisible by 5 kan ta'e jechuudha. Lakkoofsa natural nambarii kan ta'e hamte malee ka dhibbaa gadi akkasumatti illee ka shanii hiramu. 5 10 15 20 25 dot jechaa deeme hanga 95 ta'e jechuudha. Ka dhibbaa gadi waan ta'eef akkasitti barreessuu dandeessan barattoota. Okay. C maal jedha? The set of non-negative integers. Warra non-negative integers warra ta'e jechuudha. Start from where? Start from 0 irraa kaaftan ta'a jechuudha. Gaafa barreessinu integer non-negative integer warra ta'e jechuudha. Z negative integer warra ta'e meeqa irraa kaaftanii 0 1 2 jecha
jecha itti fufuusaa agarsiiftan jechuudha. The set of even natural number warra ta'e jechuudha. Warra lakkoofsa guutuu natural number warra ta'e. Eenyufaadha? 2 irraa ka'a up to 4, 6 dot jechaa deema jechuudha. Even warri ta'e. Okay, the set of the set of integer divisible by 3. Integerii ta'e divisible by 3 dha warra hiramu jechuudha. Okay, eenyufaadha? Gama mirgaatii fi gama bitaa qaba akkuma beektan. Integer numbering jechuun negatiivis positiivis waan qabuuf jechuudha. Isaan hundaa'uu kan barreessinu ta'a jechuudha barattoota keenya. Okay, let me write it down. Barreessinu mee. Integer numbering isaa hiramu jechuudha. Ka sadii hiramu. Gama kanaan dot jecha itti as fufuusaa agarsiisanii -6 jettanii -3 ka sadii hiramuu danda'u jechuudha. Akkasumatti illee 3 6 dot jecha itti fufuusaa agarsiiftan jechuudha. Gama isinis gama mirgaatinis gama bitaatinis itti fufuusaa agarsiiftan jechuudha. Okay, barattoota. Let's move on. F maal jedha? B is the set of positive even number below or equal to 30. Positive even number warra ta'e jechuudha. Warra positive illee akkasumatti illee even number below ka 30 gadi yookaan walqixxee ta'a. Below yookaan less than or equal to jechuu dandeessan barattoota bakka kanatti. Less than or equal to or below or equal to jechuu dandeessan. 30 even number warra ta'e jechuudha. Even number eenyurraa kaafna? 2 irraa kaafna jechuudha. 4 6 jettanii dot jettanii 30 illee itti barreessuu dandeessan. Maaliif jennaan or equal to jedhe. Isiniif gahaa barattoota. Akkasumatti 30 itti barreessuu dandeessan jechuudha. Garuu seera isaanii inni egaa. Maaliif jennaan isin hundi beektan jedhe b equal to jettanii barreessan laalisan. Birasii tana itti bantan. Birasii akkuma olitti kaasuuf yaalaa turre 2, 4, 6, dot up to where? Up to 13 jechuudha. Akkasitti birasii keessan cufattanii jechuudha biraaketii keessan. Okay, G maal jedha? G, the set of rational numbers between 2 and 80. The set of rational number jechuun lakkoofsa bifa A irra baay'een taa'e jechuudha barattoota keenya. Lakkoofsa bifa B irra Aatiin taa'e jechuudha. Lakkoofsa bifa B irra Aatiin taa'e. Let me get rid of this. Bifa A irra Baatiin taa'e jechuudha. Hoggaa jennu A over B jechuudha. Rational number jechuun bifa kanaan kan barreeffame jechuudha. A over B dhaan kan barreeffame kun rational number jennee yaamna. Barattoota waliif gallajee yaada. Saniifuu lakkoofsa kana seetii isaa kana barreessuun this is impossible jechuudha. Waan hin danda'amne barattoota keenya. Bifa san jettanii deebisuu dandeessan jechuudha. Okay. Up to now, Angamaja, you have learned 3 methods of describing a set. Kara sadi baratanja. In this verbal method, complete listing method. The third one is partial listing method. But there are sets which cannot be described by those 3 methods. There is another method of describing of a set. We call it number 4 irratti maal jennee yaamna? Set builder method or method of defining property jennaan. Okay, barattoota keenya amma topikii afuraffaa kana jechuun set builder method and method of defining property kayyoo kana yeroo dhufu qabannee waliin sirriitti jechuudha. In different way dhaan kan laallu ta'a. I will come up with it in different way. Until then, have a wonderful time. For the last, yo